daawwattoota keenya har'a dhufnee jirra mana arifee jirra. Egaa rabbi hundumaa nu gargaaree galata rabbiitiin kunoo sadarkaa kanarra geenye jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota khajamtoota keenya jirtuu galatoomaa isiniin jenna alhamdulillahi rabbil alamin. Arra huna feeruzaa fi manguddooleen dhufu jirani hanqa isaan dhufnetti gaa mana kana tottolcheetiin manni beeytaa turee jira erga wali badee jiru nutilleen akkasitti haa amma silaa isiilleen fumarraa tolchiti amma gaa keessumaa wajjiin dhufa waan ta'eef wanni akkanaa wayii barbaachisaadhe qophaa'ee isaan eeguun qaba gaa inshaallah yoo rabbiin taate takkasiis akkatti tolchuu beeka arafee manasaa tolchuu ni beeka jechuu garuu gaa tureetiin jira gaa amma ergan isii walitti dhufne tolchuu dhiisus gaafa barannus nuti tolchaa turee jechuu mana ofirra kanaaf akkanatti jechuudha hordoftoota keenya ofirraa haa haxooyne akkanaatii isaan illee dhufu jiranii osoo isaan nu bira hin geenyen firraa haxaawe tottolchee akkasitti haa manguddoon gisee dhufte keessummaadha waan ta'eef tolanii tottolanii haa taa'anii isiniin jaa hordoftoota keenya gaa'e akkasitti nu arafeen asii gaa'e hordoftoota keenya arafeen akkatti mana isaa tolchaa jechuudha. Taasii oliitti gaamma tasirraa san isumaa tolfata malee waan nanaqu miti amma gaa siree isiin itti ni dhufti akkasiitti gaa hordoftoota keenya sireellee kaa abbaa kana gaa'e kanaa achi ani itti tolchuuf hin beeku waan ta'eef isiitu tolfata jechuun kanaa achi waan nanaqu hin qabu tasiree silaa waan laallattu. Ayyuma nagaatin waan namni jedhu arafeen akkam isiin deemtus ni jiraata moo hin jiraatu waan jedhamaa qofa bas. Akkas gaa hordoftoota keenya hun ammaan tana isaan illee na bira ga'u jiranii ni dhufna jedhanii amma kara jiranii akkasii manguddoolleen haa galatoomu iddoo tokko haa galatoomu hanqa dhufanii nu faana turaan afeerraa keenya walumaan wayii nagaa hordoftoota keenya akkasitti ammallee hun ofirraa tolcheetiin jira shaadha gaamanni kanaa achi isii. Akkasii gaa hordoftoota keenya hun amma isaan illee nu bira ga'u jiranii inshaallah biidhnillah keessummaa gaarii jenneen seenaa eenyu kamisin nagaa miti mirkaana taa noora taa qotta waashaan taafanii Akkam nagumma nagaa wallaa mirkaan yaalatasaa maashaallah taa teenya olsigaa teenya tolfannee jirra taa'e hamtu rabbi nu ba'a. akkasii gaa hordoftoota keenya hun manguddoon teenya dhufanii jiranii. Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jennee jirra daawwattoota keenya har'a jenna guyyaan irraa guyyaa gammachuuti guyyaa ifaati nulleen ifne akkanumatti nu waa ibsu jenna maaliifi beekaa wanni jirruu fi nu rabbii warra jiru nu haa godhu warra maqaan jiru osoo hin taane warra agartee dhugumaan addunyaarra jirullee rabbi nu haa taasisu namni jiru waan jiru dalagaa waan jiru dalaga jechuun maal jechuudha haalota ta'e hundumaahu inni jiru gaa ni fura rakkoo jirtu hunda nama jirutu fura ni jirraaf kana furree gaa sadarkaa kana geenye jirra kanaafu isinillee warri nu waliin dadhabaa turtan bakkuma jirtanitti gartee rabbiin isin bira haa jiraatu nuuf galatoomaa dhaloonni silaa addunyaa tanarra waliin jiru hunduu eenyu gaarii waliin fedha malee hamtu waa waliin hin fedhu haa ta'u garuu hir'ina qabnurra fakkeenyaaf keessoo shayxanni nutti hasaasu faarraa jechuun walitti gufannaa gartee arrabaaf ilkeen walumadhaan kajaansanii yeroo xiqqoo walitti dhufe namni akka wal jibbuu godhata malee inni sanii dhugaa miti. Dhugaan jirtu immoo dhaloonni wal jaalata. Maaliif innummaan arraan tana arrabaaf ilkeen akka wal dheessanitti walitti gufata jennu sanii yoo arraan tana
nama santu waa ta'e jedhanii namtichi mufii isatti qabu numa bu'a dhugaan jirtu isa sani maaliif dhugaa jirtuutu jaalala tanaa jechuudha wal jaalataa wanni waliin feenus gaariidha kanaaf ifaajjan isinillee gaarii dhalootaa fedhuudhaaf warri gartee bakka jirtanii dadhabdan waliin galatooma galanni keessan bilisummaa ta'uu gartee rabbi addunyaa akhiraa isin haa kennu jechuu barbaanne arragaa dhufnee bakki jirru mana arafee akkasuma gulantaa gartee beerusaaf har'a jirra inshallah mee beerusaaf atis waan jettu gartee warra waliin dadhabaa jiran kana ji'i samboo dagaa isatti aanutti ceenaa jechuudha arafeelleef kamera feeti nagaa wallahi isiin maal dubbatti yeroo waan dubbadhanaa qabaa ayyee haa galatoomaa duraan dursee isin baay'ee takka galatoomaadha baga gaa deebiftanii walitti nu deebiftanii hedduu takka galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa ilmi dhiiraa tokko beekadhu wanni isaan qunnamne hin jiru nu qunnamtee dabartee alhamdulillah garuu feeruzaalleen deebitee jirti feeruzaa irra deebi harkana fuudhigaa ziyaaridhe salaamataan ziyaaru qabda amtuu rabbi isinirraa qabu akkami garuu akkitti nu dhageesse maal jechuudha beeytaa akka birootti ilaaluu hin qabnu nu hundi maaliif taateewwan ta'u silaa dogoggoraan waani uumama dogoggora wanni ta'e hunduu dogoggorri immoo of keessatti qabatanii kadeemanii ni miti dogoggora waa irraa baratu sillachuu warra waa irraa baratu rabbi isin haa godhu kana keessatti beeki dogoggorri tokko qaama tokkorraan gaafa uumame qaamonni biroo yoo itti dabalame daran oowwa malee hin xiqqaatu jechuudha kana keessatti gaa adeemsa dubbii keessa deemna keessatti wanti agarru sillachuu rakkoo isin qabdan hedduu hin agarre maaliif wanti takka namatti fakkaattee namni keessa bu'a yoo namni keessa bu'e san rakkoo san keessa bu'e yookaan itti fakkaattee haala san rakkoo san uume rakkoo inni uume san namni itti dhufe san kun rakkoodha akkana jedhee namni gorsu yoo hin jiraanne namtichi daranuu maal ta'a ni joonjaa ta biroo keessa deemaa jechuudha maaliif as keessatti maaltu mul'ata wal dhabuudha wal dhabuu jechuun maal jechuudha namni silaa jiraate yeroo haalli san dogoggorri namni qamuuni dogoggoraa beekaa dogoggora warraa baratan jennee warra irraa baratu sanillee rabbi nu haa godhu yeroo isiin haala hin taane san itti waswaastee keessa seentuu namni tokko itti dhufe lakki feeruusa akka inni miti haala kun hin ta'uti haalli ati itti jirtu sirrii miti osoo namni ju'u jiraate haalonni kun marti hin uumamu jechuu barbaadetu walumaa galattu kana keessatti immoo waa hedduugaa agarree jirra hundumaahu isinillee warra keessatti waa arkee warraa baratu jaalala teessan ta dur caalaa jaalala mi'ooytuu deeffatee waliin jiraatu rabbi isin haa godhu tataate tana of dura qaqqabuun nurraa hin barbaachisu amma gaafiin qaban asirratti hayyee waan lama qofa dhiifamaa wajjin isinillee baay'ee tokko ulfaadhaadha gaafachuun hin danda'a ni dandeessa maal rakkoo feerus maaltu manaas baase amma ani rakkoonga waldhabduma xiyyaafitee xiqqoo santu manaan baase malee wanni namaa waldhabdeen xiyyaafitee osoo ijoolleen galchin dura beekadhu waan jiru jira osoo ijoolleen galchin dura walii galleeti namni lafatti walii galeetu muka horaa miti bire akkasumatti walii gallee kunne natti fakkaatte sanii achiitti immoo maalimee rakkoon jirtu moo nama si baasee jira moo nama si sossobee jira moo waan jiramee takka takkatti yaaniin manguddoo keenya kanallee cinqoo hin barbaanne irra silaa guyyaan guyyaa bashannanaati ibsimee ibsanuuf godhe amma waa'ee namaa keessatti amma gaatana sanii waan yee si himu ammaaf dilasii miti garuu bahee akkaan beetti fedhu namni keessaa jiraatu fedhu jiraatu haa baatu ta namaa beektaa firraa lafa keenyee ture amma mana deebinee inni akkasi anama beekadhu dirqama kiyya kuni maali ni beektaati amma bareedaadha gaafii nati gaafatteef hayyama sii goone jira bakka tanatti si beeki leenca kiyya tole amma nu waa hunda keessatti waan ta'e hundarraa nama waa baratu ta'uu qabnaa jennee jirraa beeka taateewwan taate sani maaf taateen jedhanii taatee jirti wanti taate immoo waa hedduudha keessattuu ta'ee kanuma nutis atis daadarkooyte ifiifuu waliin quba qabnuu sani jechuudha. Virusaan bakka sanitti dogoggora ni qabdi dogoggorri gaa balleessitee jirti hayyee namni balleesse maal qaba badii kaafataa mire badii inni kaafatu sani badiin san ammaan tana eenyutu amma fakkeenyaaf yoo ka'e virusaan waa balleessitee virusaan haadha mana keetiiti ati itti gaafatamaadha beeki
badiisiin balleessite sanii ta'eenyuti ta'oloo keessaniitii jechuudha irraa waa barachuu danda'uu fi malee maantana sanii wanti ta'e san dogoggoraan isaa ta'u itti hasaasuun isaa ta'u Antun beekadhu waan isii bakka kana baase. keessatti immoo ani wanni hin dhabe nama dhabuu isiitii fi gartee haala san keessa turuu isiiti malee akkaataan itti ba'umsisan ta'ee fi waan ta'e san jala deemnee maantana yoo ni haasofne jenne haasaatis turre gatii hedduu nuuf hin qabu har'a guyyaa eebbaati guyyaa jaalalaa jechuu barbaade walumaa galatti maaliif waa isin dhorkachuu fedhe wanti isin dhorkachuu fedhe taatee san hedduu keessa turre mana kiyyattis hedduu haasofnee jirra akkaataa wanni kun itti ta'ellee agarre waan kana keessallee ta'e agarre kana hunda keessaa maantana ta gulantaa irratti ijjeeffannee gulantaa tana finne malee dubbiin guddoon tan waafte beekanii jirti dhiiratiyya. Ayyooftellee gaaffii tokko amma kanneen akka gartee tokko haasuun barbaade wanneen haasuu barbaadeefillee beekadhu namni tokko dirqama isarra jiru bahu qaba atillee baay'ee deggaloo toomis illee shororkeessuu hin barbaanne ani immoo gaawwannin isii gaggaafachuu barbaade tokko numa jiran jaa yoo dhiisiyattillee namuma dhiisuu garuu immoo dirqamni narra jiru an yoon baafadhe malee madaa taatee na taftee madaa wajjin jiru ammalaa waan takkaatu jira madaa taatee akkasitti nafne wanti gaggaafachuudhaan maltu isiin haadha mana keetiitii sichi waliin jiraatanii rakkoo tanarraa waan dhufe hundumaa yoo ka jiru yoo ta'e suuta mariidhaan waan kanarraa waa barataa dogoggora uumame kana hunda sirreeffachaa marii keessatti gaafachuudhaaf jechuun fuuldurri kee bal'aadha banaadha jechuu barbaadeeti walumaa galatti arrammoo maalirra jirra nu haalaan du'aa isinii godhuu fi tokko gammachuudha maaliif sadarkaa wanni kun keessa seente keessaa baanee arra as geenye jechuudha as geenye gulantaa obboleessaa gulantaa gartee intala teenyaa ilma keenyara keessa gartee irratti deebinee bultii teenya tabaatellee deeffannee gartee irra teenyee haasa'u dhaloota keenya kajaarame ka gartuun jechuu yookaan shirri dabnilleen keessaa jiraatu facaasuu barbaadan san facaasanirraa oolfannee bultii ijaaramte san daranuu akka itittu taasifachuu keenyaaf gammachuudhaatu nuti jira jechuudha. Kanarraa immoo wanni guddoon nuti qabnu har'aan tana haalaan maalii jechuudha du'aa ifaa godhachuu fi wal gorfachuudha jechuudha wal gorfachuudha. Wanti amma ati gaafachuu barbaaddu silaa yaada kee keessa jirtu sichi fuuldura keetiif banaa siin jechuu barbaade. Banaa jechuun maal jechuudha? Gaafii hammeenyatti deemtuu miti ammallee gaafii jechuun waan ta'e kun amma fakkeenyaaf akkumaan ta'e sanii miidhaa keessan lachuuti. Nama tokkoo qofaa miti. Osoo wanni san ta'uu baattee har'aan tana arafeen eessa jira feerusaan eessa jirti sadarkaan irra jirtan hoo qabeenyichi keessatti faffaca'ee bade san hoo taateewwan achi keessatti ta'e san hoo ka'eenyuti keessan lachuuti jechuu yoo wanni kun ta'uu baate hoo itti fayyadamtan jechuu barbaadeeti. Yoo ammoo kanarraa waa barachuu baattanii ammas haasaa birootti kadeemtan taate beekaa dogoggoraatu dhufa jechuu barbaadeeti. Kaan adeemsa keessa taligaa keessa waa hunda sirreeffattanii dilas rakkoo hin qabu. Kanaaf egaa numaan daddaafuraa jennee beekna. Sumaachee waa hunda obsee dhiisee malee beekadhu silaawaan hedduutu jira gaatiillee galatoomi nutillee wal gorfanna amma hundumaafuu walumaa galatti dhiifamaa jennee jirra. Dhiifama atilleen dhiifama naaf godhi asumaanuu Oromoolleen isa qofatti hin balleessine rafee qofatti isin hundi keessanoo dhiifamaa badiin tiyyaa namni duuba jiru kana hundaa'u laga kana hundaa'u hin bu'u. Kanaafuu immoo nama duuba dhaabbateetuma gartee akka harreetitti naman jiru malee hin jiru waan ta'eef kanaafuu badiin tiyyaa if arkuu kiyyaafuu hedduu mataa kiyyattuun hin gammada. Isinilleen dhiifama naa godhaadhaan jaasumaan hin balleesse. Hin balleessine tolchitee jirta. Kun isii beekadhu aarsaa hedduutti hafaleetiin namni hedduun itti waatee ifa garte malee waa akkatti jechuu barbaadeete. Inni dhugaadha. Inni dhugaadha. Narra si jecha waan hundanii liqimsaa beekadhu. Waan hin taane isin qabu galatoom namni jiraachuun garuu gaarii namni nama qabu beektaa baay'ee takka maallaqarra nama qabaachuu wayya. Arabee hayya. Tole dhugaa keetii haasee keetilleen bareedaadha. Har'a gulantaa keetirra jirraa jechuudha. Gulantaa keetirra akka jirru gulantaa kee qabayi. Akka fi abbaan ni barbaaddattee jirti. Barbaaddachuu keetiif hunda keenyaaf morma ol qabanna malee kan qaqqabsiisu hin jiru. Barbaaddattee haqa kee harkattee har'a gammachuu qabda. Bareedaa. Taateewwan taate san hoo eessatti taate akkamitti taate maaliif taate haalli ta'e san hoo akkamitti
gartee waa meeqa nu jalaa balleesse yoo silaa wanni kun ta'uu baate hoo amma booda wanni kana nu godhisan hoo maali laalamma as kun hoo maal nu godhe jettanii keessatti laaltanii isa sanirraa suuta taligaa keessa sirreeffachuu fuula keessan dura jiraan jedhe. Har'a immoo gammachuu nuti irra jirru maali? Tokko waan kana keessa waan jira ati samma nama aglii qabu nama waa beeku. Maaltu keessa jira yoo jenne namnilleen hanga gartee harki namaalleen keessa jirutti wanti kun nutti mul'atee beeka. Kun jechuun maal jechuudha? Namni gaa namatti fakkeessuu danda'a. Isiin dhalaadhaawu atuu kadhiiraa jechuudha. Dirmachuun sii baatee dirmachuu san keessatti waa meeqaatu ta'e. Isa san quba qabda. Beeka ati kadhiiraati. Amanteeti. Dhaloota kiyya jettee kaan dirmachuu baaftee gulantaa kiyyaa bahe jettee barbaachaaf deemaa turte beeka. Kana keessa taateewwan meeqaa ta'e. Taateewwan sanuu keessaa bahuu hin dandeenye beeka. Dogoggora meeqaa achi keessatti uume. Dogoggora sanirraa isaatis waa barachuu qabda jechuu barbaadeeti. Isiin tadhalaatis haalota uumamirraa waa barachuu qabdi. Kana boodaan maal jechuu barbaadeeti walumaa galattuu haalli uumame kun barnoota gaarii isinii ta'a malee barnoota hamaa isiniin ta'u. Jaarsaa fi jaartiin maal jenne ijaa walitti hin qabatan jennee beeka. As keessa haalaan gorsaa jiraachuu qaba. Ani kaniin isinirraa barbaadu har'aan tanaa wanni egartee ifaanyee bakka tana dhufneef haalaan gulantaan egartee obboleessaatis obboleettiitis bakkatti deebi'uudha. Bultiin gartee shiraanis haa ta'u dogoggoraan faca'uudhaaf deemtu nuuf ittituun isiidha nu gammachiisuu fi ammoo gammachuu tana caalaa isaanirraa harku feena malee insanii ammaas rakkoo biroo nutti dhalti jechuu sii barbaadeeti. Kanaaf if keessaa nurraa haqii amma booda feerusa gaafatamummaa gartee ta'e jala jirti jechuudha akka namatti. Kaan ammoo isin lachuu imaanaa rabbiiti jechuu barbaadeeti. Imaanaa rabbiiti. Isin lamaan walitti imaanaadha. Taateewwan ta'e kana jala deemtanii miira keessa seentanii haala biroo keessa seenuu isinirrallee dhaga'uu hin fedhu. Jaalalti teessan ammoo ta dur caalaa walii ta'uun keessanilleen ka dur caalaa wanta duraan hin goone caalatti godhuuf taateewwan kana dhugaadha. Taligaa keessa qoflaatama keessa walirraa barachuu ni dandeessan. Kun rakkoota akka illee hin qabu. Waan kana fidellee akkaataa itti dhufellee qoflaatama keessa malee maaltu akkana si godhe akkanaan wanni kun beeki gaafiin lolaatii fi gaafiin tolaalleen hedduun garagaraafin siin jaa. Kanaaf amma atiis wanti haalaan fudhachuu qabdu wajjin haasofnellee jirra. Ammas gaa numa haasofne gulantaarra waan jiruufi jaarsaaf jaartii iddoo maal jenne hijaan hin jirtu. Dogoggorri ni uumamaa ni uumamaa. Dogoggora uumame san erga harkan ammoo irraa waa baratu. Dogoggora uumame kana keessatti khasaaraa mudatte hoo ta'eenyuti teessan lachuuti. Taroon tokko qofaa miti beeka. Tana hoo osoo kana godhuu baannee harree eessa jirra? Egaa namni of keessa deebi'ee of laaluu qaba. Tun akka dhufne maal godhuu qabna? Fooyya'insa san caalu fiduu qabna malee sanii gaditti waa godhuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Kanaafi har'a anaaf gammachuudha waan jechuu barbaade. Egaa manguddoo teenya ni jiran gaafa jechuun waan jettu numaan daddaafuraa akka gaafa duraa jaalalleen deebite akka gaafa duraa jaalalti akka gaafa duraa san isinii haa deebitu san caala.